keessaa goomsaa diinaatiin hinaaffaa diinaatiin warra ulfina sana keessaa caban ulfina sana keessaa ba'an barbaachuudhaaf Waaqayyo gara isaanii dhufe maqaan Waaqayyo eebbifamu. Gara isaanii gaafa dhufu keessatti waan tokko ta'e Addaam akkas godhe in dhokateedha. Gaafa dhokatu Waaqayyo Addaam eessa jirtaa jedhee gaafate. Sagalee isaa dhageessise. Sagalee abbummaasaa, sagalee barbaachasaa, sagalee isa kufe barbaadu, sagalee isa gara itti gore wallaale barbaadu kana dhageessisuudhaaf Waaqayyo gara isaa dhufe. Waaqayyummaa isaatiin araara isaatiin gaafa inni dhufu Addaam deebii tokko deebise. Sagalee miilla kee sokossaa miilla keetii sagalee faana keetii dhagayeetanii qullaa koo waanan ta'eef si sodaadheetan si dhokadheedhe. Har'a garuu wanti garaa namaa ciibsu garaa namaa boqochiisu sagaleen bara kana Waaqayyo gooftaan nuuf kenne sagaleen Waaqayyo nuuf erge inni bara kakuu haaraa keessa mul'ate. Isa nuyi dhageenye baqannu tun ta'in isa nuyi itti yeellaane baqannu tun ta'in isa nuyi itti baqannee yeelloo oolluudha. Ameen. Sagaleen Waaqayyoo bara kakuu moofaa keessatti yeroo inni dhufe Addaam hin baqate hin dhokate. Waaqayyo araara qabeessa waan ta'eef sagalee jiraataa isa nu gidduu jiraatu isa nu gidduu bulu isa foon keenya uffatee Waaqayyotti nu dabaluudhaaf dhufe kana garuu inni akkas ta'e Addaam qullaa ta'e tan si dhokadhe qullaa koo ta'in ulfinni waan narraa sokkeef sin dhokadhe sin baqadhe. Yesus Kiristoos immoo gaafa dhufe ofii isaati qullaa isaa fannoo irratti ol ba'ee yeelloo nama hundumaa yeelloo dhalootaa baatee qullaa keenya dhoksee Waaqayyo gooftaan nu fayyise. Maqaan Waaqayyo bara baraan haa eebbifamu. Hallelujah. Akkas jedha lakkoofsa 17 irratti isaan karaa cubburra waan goranii fi gowwummaan sababii yakka isaaniitiif hin dhiphatanidha. Karaa cubburra goranidha. Faarsaa 107 lafan isin dubbise kun Daawit faan kan isaan faarfatan kun seenaadha. Seenaa abbootii isaaniirra ga'e kufaatii abbootii isaaniirra ga'ee fi gargaarsa Waaqayyo isaaniif godhe yeroo cubbuu isaaniitiif rukutaman yeroo garatti goran wallaalan yeroo dhaanaman yeroo diinaan rukutaman sana keessatti gargaarsaaf gara Waaqayyotti iyyatanidha. Inni immoo achi keessaa isaan fureedha. Maaliif rakkatan maaliif dhiphatan yoo jennu sababii cubbuu isaaniitiif garatti goran wallaalanii gowwummaa isaaniitiin yakkatti gaafa kufanii yakka kanarraa kan ka'e gaafa cabanii Waaqayyotti iyyatan inni immoo dubbii isaa ergee isaan fayyise. Boolla du'aa keessaas isaan baase. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Kanaaf sabni Waaqayyoodha sagalee qaba. Sagalee jiraataan jira. Sagaleen nama hundumaatiif kenname akka ittiin fayyinu akka ittiin jiraannuuf sagaleen dhala namaa jedhamee dhaluma namaa lafa kanarra jiraatu hundumaatiif sagaleen kenname jira. Eenyullee sa'aatii barbaadetti dhufe itti galee itti tollite balbala banamaa kanatti lixee jireenya bara baraa argachuu danda'u sagaleen Waaqayyoo jira. Sagaleen dhaabbataa ta'e nama hundumaaf kan gallakkifame Waaqayyo nama hundumaaf kan kenne ilmi Waaqayyoo Yesus Kiristoos sagalee hundumaatiif eenyuuf warra amanan warra isa beekan warra isa hin beekne hundumaaf Waaqayyo abbaan sagalee isaa erge sagaleen kun ilma Waaqayyo Yesus Kiristoos. Yohannis boqonnaa 3:16 irratti Waaqayyo akkana biyya lafaa jaallateedha. Biyya lafaa hundumaa jaallate maal hamma godhutti tokkicha ilma isaa hamma ergutti sagalee fayyinaa kana hamma ergutti ayyaana kana hamma ergutti isa foon uffatee nu gidduu jiraate cubburraa kana fi waan hundumaatiin akka keenya isa ta'e ilma Waaqayyo Yesus Kiristoosiin biyya lafaa hundumaatiif erge. Sagaleen kuni nama hundumaatiif hojjeta. Eenyuyyuu sekendii gooftaa Yesus Kiristoosiin fudhate maayikiroo sekendii gooftaa Yesus Kiristoosii wajjin wal argetti jireenya bara baraa harka keessa galfata. Kun nama hundumaatiif kennameera. Ximootiyoosiinis Phaawulos akka jedha Waaqayyo namni hundinuu akka fayyu dhugaa beekuu. Kun sagalee dhaabbataa namni hundumtuu eenyuyyuu sa'aatii barbaadeef yeroo barbaadetti dhufe yeroo
gara waaqayyotti deebi'ee hundumaatti dhufee argachuu danda'u battala libsuu ijaatti jireenya barbaraatti tollituu danda'u sagalee waaqayyo sagalee waaqataadha. Nuyi warra amananii jiraniif warra gooftaa Yesuus Kiristoosiin beekaniif yeroo dhiphinaa keessatti yeroo gidiraa keessatti yeroo rakkinaa keessatti sagaleen nu ittiin dhiphina ooluu dandeenyu sagaleen nu ittiin bara keenya ce'uu dandeenyu sagalee barreeffamee nuu kenname sagalee waaqayyoo caaffati qulqullaa'an jira maqaan waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Ameen. Faarsaa 91 irratti akkas jedha. Namni waaqayyo isa golgaa hundumaa gara keessa jiraatu inni waaqayyoon da'oo godhataadha. Inni rakkina keessatti dhiphina keessatti gidiraa keessatti yeroo rakkinni biyyatti dhufu dhukkubi hamaan yeroo biyyatti dhufu kumni kudha mirgatti yeroo dhukkufu kumni tokko bitaasaatti yeroo kufu namni kun waan tokko waan jedheef waaqayyoon ati da'oo kooti ati amanannaa kooti waan jedheef jechi namicha kanaa ga'een nama kanaa jira barreeffame waaqayyo isa hundumaa danda'u hundumaa gararraa jiru golgaasaa da'oosaa godhatee. Namni kun maal jedha waaqayyoon ati da'oo kooti ati gaachana kooti jedha waaqayyo immoo gaachanaaf marsaa isaaf ta'aa. Inni waan na beekuuf waan na jaallateef na waammata ani immoo isa jalaan owwaadha rakkina isaa keessatti isaa wajjinan ta'aa achi keessaa buteen isa baasaa bara dheeraan isa qoobsaa fayyisuu koos immoo san argisiisaa. Namoonni fayyanii jiran namoonni gooftaa qaban namoonni jireenya qabnu kuni sagalee barreeffamee nuuf kenname jira. Sagaleen barreeffamee nuuf kenname sagaleen yeroo hundumaatti jajjabaannu dubbifannee kan ittiin jajjabaannu kan ittiin qajeelfamnu jira. Sadaffaa irratti sagaleen guyyaadhaa guyyaatti jireenya keenya keessatti ba'uu keenya keessatti galuu keenya keessatti hafuurri waaqayyo waan nu geggeessu biyya keenyaaf saba keenyaaf mana keenyaaf maatii keenyaaf dhaloota keenyaaf ganama keenya galgala keenyaaf rakkina keessatti gidiraa keessatti sagaleen immoo waaqayyo karaa hafuura isaa gara keenya fidee nutti dubbatee ilaa kana godhi ilaa sana godhi ilaa akkasitti ba'i ilaa akkasitti gali jedhee waaqayyo sagalee waaqayyo nuuf kennu immoo jira maqaan waaqayyo bara baraan haa ulfaatu. Ameen. Haa ta'u malee sagaleen hundinuu sagalee nama fayyisu miti sagalee nama jiraachisu miti. Waan hundumaatu biyya lafaa kanarraa sagalee qaba. Waan hundumaatu sagalee dhageessisa. Waan hundumaatu waan baay'eetu wanti gurri namaa dhaga'u, qalbiin namaa dhaga'u, hafuurri namaa dhaga'u waan baay'ee jira. Sagaleen televezyiinii, sagaleen reediyoo, sagaleen namaa, jechi namaa, kan beektotaa, kan maalii, kan moototaa sagalee baay'ee jira. Maqaan waaqayyo bara baraan ulfaatu sagalee fayyisaa inni ta'e garuu sagalee olii dhufe, sagalee jiraataa, sagalee jiraachisuu danda'u sagalee waaqayyo abbaa keenyaa duwwaadha. Ameen. Sagalee baay'een jireenya foon namaa fayyaduu danda'u. Sagalee baay'een wanta tokko waan lafarraatiif nama fayyaduu danda'u. Phaawulos Ximootiyoosin akka jedha boqonnaa 4:8 irratti namummaa foonii cimsachuuf of qopheessuun waan muraasaaf nama gargaaraa. Nama waaqayyo ta'uuf of qopheessuun garuu waan hundumaatiif nama gargaaraa. Waan hundumaa kana keessatti abdii isa boriitiifis isa ammaatiif isa oliitiifis isa lafarraatiifis nama waaqayyummaa sana keessa jira. Akkuma kana sagaleen lafarraa dhageenyu fakkeenyaa fi waa'ee meetrooloojii dhaga'uu dandeenya. Roobi tokko lafa akkasiitti roobuu danda'a jedhanii warri meetrooloojii qorannoo qorataniini waan beekanii yoo nutti dubbatanii rooba kana jalaa of oolchuudhaa fi waan jireenya du'a bara baraa jalaa of oolchuuf utuu hin ta'in rooba yeroodhaaf roobu. Roobee caamuu danda'u tokko jalaa of oolchuudhaaf nu fayyaduu danda'a. Isa bara baraatiif garuu isa lafarraa isa waaqarraatiif kan nu fayyadu. Walitti qabees kan nu tajaajiluu danda'u sagalee waaqayyo abbaa keenyaati. Ameen. Rakkinni namoota baay'ee maaloodha jettanii yoo gaafattan garuu sagalee waaqayyoo dhaga'urra sagalee isa olii dhufe dhaga'urra isa olii ergame hin ergeedha. Ilma isaa ergeedha, dubbii isaa ergeedha, sagalee isaa ergeedha. Waan olii dhufu kana dhaga'urra mootonni biyya lafaa geggeessan, namoonni biyya lafaa geggeessan, namoonni jireenyuma isaanii jiraatan waan olii dhufe waan waaqayyo dubbate dhaga'urra waan haalli dubbatu wanta yookiin immoo
saayinsiin biyya lafaa dubbatu wanta namoonni dubbatan waan beektonni dubbatanitti qalbii isaaniif yaada isaanii hirkisuudhaanitu miidhamu. Miidhamni guddaan namootatti dhufu isa kana. Anaaf isiniin Waaqayyo isa kana oolcheera. Ameen. Kitaaba Wangeela Yohaannis kana irratti sagalee Waaqayyoo kun akkas jedha. Yesuustu gara Galiilaadhaa gara Yihudaadhaa gara Galiilaa akka dhufe gaafa dhagee namichi tokko fiigaa gara isaa dhaqe. Namichi kun hojjetaa mootummaati jedha sagalee Waaqayyoo. Mootiidhaaf hojjetaa, nama ga'eessaa, nama humna qabu, nama aangoo qabu, nama maallaqa qabudha. Garuu waan tokkotu itti dhufe, du'atu itti dhufe, dhiphinatu itti dhufe, gaddatu mana isaatti tollite, mucaa koo dhukkubsate, mucaa kootu du'uudhaaf jedhaa. Kottuu Yesuuse gadi bu'eedha boqonnaa 4 Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 49 irratti mucaa koo du'uuf jedhu kana gadi bu'iitii naa fayyisi. Lakkoofsa 50 irratti ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos akka jedhe dhaqi mucaan kee hin fayyaa'e. Mucaan kee siif jiraata dhaqi jedhe. Mucaan kee yaada humna dandeettii qaba. Maallaqa qabaachuu danda'a. Waan baay'ee qabaachuu danda'a. Garuu waan tokko hamma ogummaan koo nan baasu, humni koo nan baasu, dandeettiin koo nan baasu, beekumsi koo nan baasu. Amma isa na baasu duran naqa. Isa na baasu kanattan fiiga. Isa na baasu kanattan baqadhe. Gara Yesuus dhufuunsaa waan guddaa tokko hojjete. Yesuus edeen rakkina isaatti mate, dhiphina isaatti mate, mana isaa keessa waan lixe kana, waan isarra ga'e kana, waan laphee isaa dadhabsee kana itti mate. Mucaan koo du'uufe. Yaadaan namni hundinuu dhiphinna akkasii mana keessanitti innaa dhufe hammam akka inni nama dhiphisu, hammam akka inni nama laphee namaa cabsu beekaa. Namichi kun aangoonsaa mucaasaa fayyisuu akka hin dandeenyes itti dhiiseera. Maallaqi isaa yoo qabaate mucaasaa fayyisuu akka hin dandeenye beeka bareera. Amma gara hospitaalaa, gara mana yaalaa, gara sana dhaquutu danda'u waan tokko godhe. Gara Yesuus Kiristoos dhufe. Gara Yesuus gaafa dhufu garuu akkamitti Yesuus mucaasaa fayyisuu akka inni danda'u itti hime. Qifirnaahoomitti gadi bu'i mucaa koo kana naa fayyisi jedheen gadi bu'iti kottuuti jedheen Yesuus gadi hin buune. Dhaqi mucaan keessiif hin jiraata. Sagalee erge. Sagalee Yesuus asii dubbatu sa'aatii mannasii sagalee kana dubbatu mucaan bakka jiru sana, iddoo jiru sana, lafa jiru sana fayyinni ta'eef sagalee waaqarraa dhufe nama fayyisa maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Sagalee waaqarraa jireenya namaa oolcha. Rakkinni jabaan, rakkinni guddaan dhalli namaa mucaan namaa qabu garuu sagalee Waaqayyoo kanatti fayyadamuu dhiisuudha. Barootan darban keessatti Waaqayyo waan baay'ee nutti dubbata ture. Wantooti tokko utuu hin ta'in ilaalaasin Waaqayyo sagalee isaa si'a lama erga. Si'a lama. Tokko rakkina tokko dura, bara dhufu dura, haala dhufu dura, wanta ta'u dura, yoo quufi jiraate, yoo beelli jiraate, yoo waraanni jiraate, yoo dhukkubi jiraate, yoo waan tokko jiraate akeekkachiisaaf sabni Waaqayyo akka nuuf qopheessuuf dursee sagalee isaa erga Waaqayyo. Sagalee isaa kana Waaqayyo dursee gaafa ergu saba Waaqayyo irraa wanti barbaadamu dura wanta Waaqayyo jedhe kanaaf maal gochuun akka isarra jiru akka sabaatti akka maatiittis haa ta'u akka nama dhuunfaattis haa ta'u akka dhaloota tokkottis haa ta'u maal gochuun akka isarra jiraatu dafee yaadee wanta dhufuuf jedhu sana Waaqayyoof of qopheessuudhaaf balaa yoo ta'e balaa sana ooluudhaaf waan biraa yoo ta'e akkamitti akka qabatan waan sana qabatan beekuudhaaf akka sabni Waaqayyoo kun kana gargaaramuuf Waaqayyo dursee waan baay'ee dubbata. Gaafa dubbatu garuu rakkinni keenya hin dhageenyu. Waaqayyo waan baay'ee nutti dubbachaa ture. Bar tokko Waaqayyo akka jedhe dhaloota hundumaa sirbaa baadiyyaa ga'ee magaalaa ga'ee hin sirbaa. Bara sirbaa tokko dhufaa jira keessa lixxanii hin sirbinaa. Dhaabadhaa ilaalaa nuun jedhe. Dhuguma hin dhufe namni baay'een hin sirbe. Barra akkamii akka dhufu dhukkubi amma biyya rakkise kun akka inni dhufu Waaqayyo nutti dubbachaa ture. Maal gochuun akka nurra jiru nu hubachiisaa nutti dubbachaa ture.
Waaqayyo dursee dhiphina tokko dura rakkina tokko dura sagalee hin fida. Akeeka dhala namaatiif qabu, akeeka biyya lafaatiif qabu, akeeka namaaf qabu, mana namaa, bultoo namaa, jireenya namaatiif waan qabu hin dubbata. Namni garuu hin dhaga'u. Rakkinni biyyatti akka dhufu Waaqayyo dubbannaan hin haasofne. Namoonni baay'een haasaa namaatti lakkaa'u. Namoonni baay'een gurrumti sababiitti jiruuf dhaga'anii dhiisu malee qophaa'anii hojiirra oolchuu irratti dadhabbii guddaatu jira. Waaqayyo sabni Israa'el biyya Gibxii akka ba'an jalqaba sagalee erge. Biyya Gibxiitii baatu tokko biyya Kana'aan biyya aannaniif biyya dammaattanis hin galche. Akeeki koo karoorri koo isa kanaatti hin jedhe. Kun sagalee dursee dhufe. Lammaffaa irratti sagaleen inni lammaffaa dhufu immoo dursee sagalee dhufu keessatti dhiphinni yeroo isinitti dhufu jireenya keessan adeemsa keenya keessatti karaa keenya keessatti rakkinni tokko gaafa dhufu dhiphina sana keessatti immoo sagalee erga Waaqayyo. Sabni Israa'el gaafa sagalee dhaga'anii adeemuu jalqaban galaanni diimaan dura ciise. Darba dhowwate. Sagalee garuu dhaga'aniiru. Kakuu qabu. Kakuun sun Kana'aaniin galuudha. Dhiphinatu itti dhufe dudduubaan loltuutu itti dhufe fuulduraan galaanatu ciise garatti ce'antu wallaalame. Waaqayyo akkas jedhe ammas sagalee erge. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Waaqayyo dursee nama hubachiisa. Dursee waan gochuun nuuf ta'u nu hubachiisa. Dursee garatti goruun nuuf ta'u nu hubachiisa. Dursee waan dhufuuf ta'u nu hubachiisa. Biyya keenya keessa awwaannisa dhufe waggaa mucaan tokko dhiyoo kana bara 2008 akka lakkoofsa biyya keenyaatti haamilee gaafa akkasii awwaannisi akka dhufu dubbattanii kunoo caafeen qabaanetti ajandaa irraa fiddee awwaannisa dhufaa kadhadhaa beela dhufaa kadhadhaa bara biyyi nagaadha jedhu keessatti lola dhufa nuun jechaa ture Waaqayyo dubbii jira rakkina jira nuun jechaa ture. Kadhata guyyaa 365 lafa dhaabne Waaqayyoon kadhachaa turre. Barri dhufu maal fakkaataa jennee Waaqayyoon gaafanna. Waaqayyo akkasidha. Namoonni tokko tokko moobaayilii isaanii irratti, feesbuukii isaanii irratti barre gerbara ija naqachuuti, barre gerbara akkasiiti. Gaariidha waan gaarii hawwuun, pozitiivii hawwuun gaariidha. Garuu riil wanta ta'e, dhugaa wanta ta'e, sagalee olii dhufe tokko beekanii of qopheessuun, dhaloota qopheessuun barbaachisaadha. Waaqayyo bar tokko akkas nuun jedhe. Lola jiraa nuun jedhe. Bara lolaati akkam goona reennan hangaachanan isiniif ta'a nuun jedhe. Ameen. Gaachanan isiniif jedhe. Dhuguma lola dhufe, rakkina dhufe, dhiphina dhufe. Bar tokko immoo akkamii barri fuula keenya durannaan bara dukkanaati jedhe Waaqayyo. Hin dukkanaa barri fuula keessan dura jiru. Namoonni wanta isaanitti fakkaate, yaada isaanitti fakkaate, beekumsa isaanii haasa'uu danda'u, dhageettii isaanii haasa'uu danda'u, caafata garaagaraa dubbisanii waa haasa'uu danda'u. Garuu wanti kun hundinuu dhugaatti waan nama fayyisu miti. Wanti nama fayyisu boolla du'aa keessaa wanti nama baasu sagalee olii dhufeedha. Ameen. Isaa gaarii hundinuu olii dhufeedha. Olii isa dhufeedha. Dukkana dhufan akkam goona reemmoo jennee dukkana kan akkam goonannaan shaamaa qabsiisiiti jedha Waaqayyo. Amantoonni hundinuu shaamaa kanarraa qabatanii akka isaan qabsiisanitti kadhadhuuf Waaqayyoon bara dukkanaa kana keessanii dukkanichuma kana keessanii hin dukkanaa hin jenne nama dukkanaa dirqama dukkana kana keessa nutti dukkanaa jedhamni nama dukkana kana keessanii ifa kootiin isin dabarsa. Ameen. Dhuguma nutti dukkanaa Waaqayyo isaatiin nu dabarse. Ameen. Ameen. Maqaan Waaqayyo. Waaqayyo mana keessaniif jireenya keessaniif laatu ameen. Ameen. Yesus bara eebbifamu. Ameen. Kanaafi Waaqayyo tokko dursee sagalee erga. Lammaffaa dhiphina keessa gaafa galamu sagalee madhagaanii dhiphina keessa gaafa galamu Waaqayyo deebisee sagalee erga. Garatti gora wallaalanii jedha sabni Israa'el kun. Kuudhaatu itti dhufee biddeentu itti dhangaggaa'ee jedha. Biddeentu itti hadhaa'ee jedha. Garatti gora gaafa wallaalan gara Waaqayyootti iyyatanidha. Saba kakuutii, saba kakuudhaan manaa ba'eedha. Saba kakuudhaan deemsa jalqabee, saba lafa ga'uu irra jiru, lafa dhaqaa jiru itti mamee manaa ba'eedha. Garuu damacaa gidduu gale itti dukkanaa'e. Warra guyyaan itti dukkanaa'edha faarsaa 107 kana guyyaatu itti dukkanaa'e.
Utuma guyyaa itti dukkanaa'ee jiru hin iyyatan gara Waaqayyootti dukkana sana keessatti. Gaafa iyyatan Waaqayyo sagalee isaa ergee isaan fure boolla du'aa keessaa isaan baase. Galagala yaadadhaa. Waan baay'ee keessaa nu baaseera Waaqayyo. Du'a baay'ee keessaa nu baaseera. Dhiphina baay'ee keessaa nu baaseera. Rakkina baay'ee keessaa nu baaseera. Baay'een dhuguma hin argineereesin kumni meeqa mirga keessanitti kumni meeqa bitaa keessanitti tuukufu Waaqayyo nu oolcheera. Sagaleen Waaqayyo waan jiru sagaleen Waaqayyo waan nutti dubbatameef. Rakkinni keenya inni guddaan maali? Sagalee dhufe kanatu waan olii dhufe kanan dhageenyu waan olii dhufe dhaga'urra wanta sagalee lafarraa sagalee namatti dhiyaatu dhaga'utu nuuf salphata. Akkas godhe Phaawulosiin akkas jedhe biyya Roomaa dhaqxaa jedheen wangeela koo naa dubbattaa jedheen Ormootatti sagalee jiraataa kana naaf himtaa jedheen karaa utuu deemaa jiranii asii ka'uun nurra hin jiru jedhe Phaawulos. Rakkinni tun nufin ilaa yoo sii kaane dubbiin nutti dhufa. Rakkinatu nutti dhufa, dhiphinan nutti dhufa, kottaa iddoo kanaa ka'uu hin dhiifnaa jedhee Phaawulos dubbate. Namoonni sun garuu Phaawulosiin dhaga'urraa isa markabicha oofuuf ajajaa dhibbaa sana dhaga'aniidha. Inni markaba oofu dandeettii markaba oofuu qaba. Ajajaan dhibbaa aangoo lafarraa qaba. Sagaleen tokko immoo waaqarraa dhufeera akeekkachiisa kan laatu. Asiin ka'inaa kan jedhu. Asiin socho'inaa kan jedhu. Saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo bara jiraattan hundumaa keessatti Waaqayyo isinaa geggeessu sagalee isaatiin. Amiin. Amiin. Sagalee Waaqayyoo mana keessanitti hin hir'atin, jireenya keessanitti hin hir'atin, bishaaniif midhaan keessanitti hin hir'atin. Amiin. Sagalee dhageessan kana immoo hojiirra oolchuudhaaf Waaqayyo ayyaana guddaa isaa isiniif baay'isu. Amiin. Amiin. Jedhu garbichi Waaqayyoo har'a yeroo sagalee isaa dhageessan akka abboota keessanii boqu jabeeyyiin ta'inaa'edha. Iddoo biraatti immoo har'a sagalee isaa yeroo dhageessan daagiin ta'inaa'edha. Bara kana keessa namni sagalee Waaqayyoo nama harkaa fuudhee nama dhaga'uu dadhabeera. Tarii yeroo dabarfachuuf haa ta'u, tarii akkuma intinii wayitti dhaga'a malee waan dhaga'e hojiirra oolchuu dideera namni. Hojiirra oolchuudhaan immoo hin buufatama malee hin kassarama. Ulfina argatama malee hin salphatu namni. Hin jiraata malee hin du'u namni sagalee isaa dhaga'u. Hin mo'a malee hin mo'amu namni sagalee isaa dhaga'u. Amiin. Na dinqa dhugaadha namoonni sagalee isaa dhaga'anii hamaa isa fakkaatu yaa dhala koo. Waan ulfaataa isa fakkaatu. Abboommi Waaqayyoo ba'aa ulfaataa mitiidha. Ergaa Yohaannis boqonnaa 3:10 abboommi Waaqayyoo kun immoo ba'aa ulfaataa mitiidha. Waaqayyo ba'aa ulfaataa namarra hin kaa'u. Dhiphina yoo ta'e gidiraadha yoo ta'e iyyuu waan salphaa namarra kaa'a. Amanee yeroo xinnoo keessatti Waaqayyo al tokko waan joonsirra kaa'aa naan jedhe. Amanee yeroo ji'a muraasa gidduutti beektu ta'een beekuu keessa fiixee faagees magarsaa afaan jiru waldaa Beetel Dambidolloo jilgeenfadheen akka jedhe maal Waaqayyo noo xinnoodhaatii keessa magarsaa faagees fiixee faarran keessuu hin jedhe. Sagalee Waaqayyo immoo faaruu Ermiyaas irraa namni mucaatu jiru waanjootti hin barsiifamu baachuun isaaf gaariidha. Waanjootti hin barsiifamu baachuun isaaf gaariidha. Daawit akka jedhu faarsaa 9 irratti na dhiphisuun kee seerrata kee akkam baruuf inneti na dhiphiste anaaf gaariidha. Seerrati kee immoo warqee guroo kumaatamarra naa caala'e. Na dhiphiste na barsiiste kuni seerrata keeti. Na barsiiste immoo ulfinaan na geessise. Na barsiiste immoo gurguddoon nutuu jiranii nama guddaa na goote bira na dabarsite muudama naaf laatti innati na dhiphiste sun anaaf gaariidha.
Ameen. Namni sin fayyadne si kuuluu isaarra, namni sin fayyadne si muuduu isaarra, Waaqayyoon si fayyadu waanjoo ittiin barsiifamu sirra kaa'u isaatu gaariidha. Ameen. Waaqayyo gaarii. Ameen. Akkasin jedhe waanjoon ani sodaadhe sun naaf hin hafne dhugaadha akka namaatti mee wanta irraa ooluun hin danda'amne waan laphee namaa cabsu waan jireenya namaa cabsutu cakkanee Waaqayyoo akeeka isaatii fi hin cakkana miti garaa jabaata miti waanjoon kun natti dhufe. Yeroo amanne sana keessatti dhagaatu mana keenyatti guurama. Akkuma jilbi koo lafa qabateen dhagaan akka cabbii mana irratti rooba. Lafti inni darbatamus hin beeku. Amma gaafa waanjoon kun natti dhufu namoonni akka maannaan jedhu warri na arrabsuu jalqaban kun warri gooftaa fudhatedha na arrabsan kun waanjoo kana yeroo irra keessu maannaan jedhu anaan jedheetani boo'e mana mucaa daadaa gootii tokko faa dhaqeen wangeela macaafa Amaariffaa baatee jira dhibbadheera natti joon jedheera. Wangeela kana gaafan akkas banadhu faarsaa 115 lakkoofsa 2 sagalee Waaqayyoo tokkoon dhaga'e. Macaafa Amaariffaatiin dubbii caafamee jira. Sagaleen caaffataan nuuf kenname jira inni sila isiniin jedhe sagan. Akka jedhu sagaleen kun አይዛብህ አምላካቸው ወዴት ነው አይበሉ አምላካችን በላይ በሰማይ ነው በምድር በሰማይም የወደደውን ሁሉ አደረገ። አሜን። ኦርሞኒ ማሊፍ ሜረ ዋቅኒ ሳኒ ጀቹፍ ከራ አርገቱ ዋቅኒ ከኛ ዋቀረ ጅራ አሜን አሜን። ዋቀረትስ ለፈረትስ ዋኑ መሰቲ ቶለ ሆጀታ አሜን አሜን። Jireenya koof jireenya kee keessatti inni abbaanuuf ta'eera inni geggeessaanuuf ta'eera isatu mootii keenya jenneerraa jilgeenfanneerraa fi itti of kennineerraa inni immoo nu simateera gaa'ila kee keessatti bultoo kee keessatti bishaan kee keessatti midhaan kee keessatti Waaqayyotu waan barbaade waan jaallate hojjeta. Ameen. Ameen. Isatti geggeessa hamaadharmoo sirratti hojjetu takka hamaadhaaf jallinaaf simiidhuuf si balleessuuf si cabsuuf si xinneessuuf wanti Waaqayyo karoorse hojjetu tokko iyyuu hin jiru si guddisuuf itti ulfina si argisiisuuf malee. Amen. Ameen. Ormoonni waaqni isaanii meerre hin jedhini ani maallaan jedhu waaqni isaa meerree inni sagaduu fi inni gooftaan fudhadhe jedhu meerree naan jedhu edeen nan dhibbadhe sagalee naa kenne Waaqayyo takkaas dubbifadhee hin beeku. Ormoonni waaqni isaanii meerre maaliif jedhu waaqni keenya waaqarrattis teessoo isaarra jira waaqarrattis lafarrattis waan masatti tole hojjetaa. Amen. Kanaaf sagalee Waaqayyoo kun gaafa dhufu isa caaluudha isa beekumsa keenya caalu isa dandeettii keenya caalu isa firoota keenya caalu isa waan hundumaa caaluudha waan ta'eef Phaawulos akka jedhe achiin kaanuu jedheen tureedhe markaba caccabe ilaa kisaaraan dhufe markaba caccabe mi'a markabarra jirutu galaanatti gadda darbatame maaliif yoo jettan sagalee waaqarraa dhufe tokko dhaga'uu didan. Ameen. Ergi kun ta'ee booddee waaqetti dukkanaa'ee laftitti dukkanaa'ee bubbeen dhufee qilleensi dhufee rakkina gaafa argan keessatti Waaqayyo ammas hin dhufe maqaan Waaqayyo eebbifamu. Amen. Kana galaanarra jiru lafa gogaarra hin jirani. Lafa dhaqaa jirani gararra deemaa jiran hin beekani qilleensatu ta'e ifni ji'aa ifni biiftuu hin jiru ifni tokkoyyuu hin jiru biddeen lagataniiru guyyaa 14 ta'eera Waaqayyo halkaniini kan halkanni san daangessine kan galaanni san daangessine kan bubbeen san daangessine akeekatatti manaa baase sinan kaasine. Ameen. Amen. Ganama manaattiin si baase sana kan sinan kaasine suni hin dhufe akka jedheen markabichi yoo caccabeeyyuu mi'i galaanatti yoo darbatame lubbuun nama tokkoyyuu waan ta'u lafansiin jedhe sana hunduma keessa. Ameen. Ameen. Amen. Ilaa waaqa kana argitanii waaqa jaalala abbaa jaalala Addaamii fi waan sagalee laate kanatti nyaatinaa du'a duutu kan immoo nyaadhaa isa hundumaa nyaadhaa kanatti nyaatinaa jedhe kun sagalee dursa dhufeedha. Ergii isaan nyaatanii booddee immoo qullaa ergii ta'anii ijoollettiin qullaa taate dhimma seeti habaddu hin jenne Waaqayyo waaqa araaraatii barbaacha dhufe. Ameen.
Amen. Amen. Eessartaa dhala koo jedhe eessarta'e gogaatti uwwise qullaa ta'een si dhokadhennaan gogaatti uwwise gogaan yeroo sanatti uwwifame gogaa sa'aatii sana qullaa isaanii dhoksuu danda'uudha. Isa kana malee immoo karaa ittiin ulfina keessaa ba'an jireenya keessaa ba'an itti deebi'an achitti hoolaa tokko yeroodhaaf qalee hoolaa bara baraa ilma isaa immoo nuuf qale. Amen. Hoolaa jireenya bara baraa hoolaa salphina bara baraattiin oollu jireenya bara baraattiin argannu ilma isaa immoo nuuf kenne maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ilaamee rakkina keetiif gaaffii keetiif dhiphina keetiif Waaqayyo duwwaan siif haa dhufu. Amen. Waaqayyo siif haa dhufu. Amen. Waaqayyo sagalee siif haa ergu. Amen. Amen. Argitee galaana diimaa ce'uudhaa fi riqicha hojjenna yoo jenne kun dandeettii namaati. Tarii ce'amuu hin danda'ama hin danda'amu ta'a. Dandeettiidha kun. Galaana kana ce'uudhaaf immoo sagaleen dhufe tokko uleerra diriirsi ulee keerra diriirsi jedhe. Amen. Amen. Saayinsii keessan jiru kun ulee diriirsanis qawwee diriirsanis funyoo diriirsanis galaanni gargar citee ka'ee akka keenyan ittiin dhaabbatu sagalee waaqarraa dhufe garuu waan karaa darbaa si dhowwee kaasee dhaabbachiisa. Amen. Bishaan dhaabbatu. Amen. Amen. Bishaan dhaabbatee hin beeku. Sagalee waaqarraa dhufe garuu bishaan dhaabbata. Amen. Yesuus bara baraan eebbifama. Kanaaf sagalee olii dhufetu kisaaraa foonis kisaaraa hafuuraa jireenya foonii keessatti jireenya hafuuraa keessatti anaaf isin kan nu gargaaru sagalee Waaqayyooti. Amen. Anaaf sagalee dhufe dukkana keessatti sagalee dhufe sila dursee sagaleen hin dhufan jedhe yoo dhiphanne yoo karaarraa ceene yoo rakkina keessatti kufnes Waaqayyo sagalee isaa hin erga. Amen. Amen. Sana keessatti galaana sana keessatti Waaqayyo sagalee gaafa ergu Phaawulos ka'ee jajjabaadhaa eda isan tajaajilu biraa Waaqayyo san isa tajaajilu biraa sagaleen dhufeeraati. Namni tokko nu keessaa homaan ta'u markabi yoo caccabe dukkana yoo ta'e iyyuu yoo nutti bitaacha iyyuu dudduubi keenya dukkana fuuldurri keenya dukkana yoo ta'e iyyuu ji'a yoo arguu dhabne iyyuu aduu yoo arguu dhabne iyyuu amma namni nu gargaaru kan nutti birmatu bidiruu wayitiin kan nutti fiigu mootummaan nutti fiigu kan nu oolchuuf fiigu kan balaa tasaa nu oolchuufi humni darbatamee dhufu yoo dhabame iyyuu